Birrii miliyoona 12 kan hojjetame albeemni aartist Qamar Yesuuf waxabajjii 15 eebbifama. Aartistoota buleeyyii baandii afran qalloo keessaa tokko kan ta'e aartist Qamar Yesuuf waggaa 50 aartii keessa tureen booda albeema isaa isa dhumaa uummataaf dhiyeessuuf qophiitti jira. Albeemni aartist Qamar Yesuuf inni dhumaa waxabajjii 15 hoteela Skylight'tti akka eebbifamu ibsamee jira. Koreen sagantaa eebba albeemichaa ibsa miidiyaaleef kennaniin guyyaan imala muuziqaa waggaa 50ffaa aartist Qamar Yesuufii fi eebbi albeema isaa kan dhumaa waxabajjii 15 akka geggeeffamu himamee jira. Albeemni aartist Qamar Yesuuf kun bifa sadiitiin qophaa'ee uummanni akka biraa qabaatu akkasumallee karaa miidiyaalee hawaasaa akka yuutuubii dhiyaachuudhaaf kan yaadamedha. Albeemicha keessaa sirboonni 14 kan jiran yoo ta'u sirboonni gara 5 ta'an ammoo bifa viidiyoon qophaa'aa akka jiran obbo Soolan Biraanuudha himanii jiru. Hojiin albeema kanaas waggaa 2 ol akka fudhatee fi birrii miliyoona 12 ta'u akka itti ba'ee himamee jira. Aartist Qamar Yesuuf hanga ammaatti albeema 7 fi sirboota qeenxee 50 ol hojjechuudhaan uummataaf gumaachee jira. Sagantaan eebba albeema isaa kun bakka aartistoonni namoonni bebbeekamoonii fi jaallattoonni isaa argamanitti geggeeffamaa jedhamee jira. Albeemni kun sirboota 14 kan of keessaa qabu yoo ta'u hojjetamee xumuramuudhaaf waggaa 2 akka fudhatee himamee jira. Mata dureen albeema Qamar Yesuuf saddeettaffaan kun Galaanoo akka jedhamuu fi akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 15 2017 hoteela Skylight'tti eebbifamee uummataaf akka ifa ta'u koreen har'a ibsa miidiyaaleef kennan ibsanii jiru. Sirboonni albeemichaa dhimmoota adda addaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u ogeeyyii aartii buleeyyii fi muuxannoo qabaniin kan qophaa'e akka ta'e eeramee jira. Ministeerri fayyaa haala waqtaa tajaajila fayyaa irratti ibsa laatiin tajaajilli fayyaa dhaabbilee fayyaa biyyattii keessatti osoo dancitiin kennamaa jiraachuu ibse. Ministeerri fayyaa haala waqtaa tajaajila fayyaa irratti ibsa kennee jira. Ministeerichi tajaajila fayyaa qulqullina qabuu fi haqa qabeessa waliin ga'uu fi imaammataa fi tarsiimoo fayyaa bocuun hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Sababni isaa maalis ta'u tajaajiloota hawaasummaa haala kamiinuu adda cituu hin qabne keessaa tokko tajaajila fayyaa ta'uu kan ibse. Ministeerichi har'a dabalatee guyyoota darban dhaabbilee fayyaa guutuu biyyattiitti argaman hundaa keessatti akkuma kanaan dura tajaajilli fayyaa osoo dancitiin hawaasaaf kennamaa jiraachuu eeree jira. Ogeessi fayyaa kana hubatee dhiibbaa odeeffannoo dogoggoraa miidiyaa hawaasummaatiin raabsamaa jiruun osoo hin danqamin waadaa ogummaa seene eeguudhaan hawaasa tajaajilaa waan jiruuf galatatu malaaf jedhee jira. Ji'oottan darban keessaa haala kaffaltii fooyya'aa gaafachaa kan turan ogeessonni fayyaa biyyattii mootummaan deebii ariifachiisaa akka kennuuf eegaa turanii jiru.